yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Bara 1968 akka lakkoofsa warra Awurooppaa qubee afaan oromoo tolchan kitaaba afaan oromoo isa jalqabaa mata duree fura afaan oromoo jedhuun maxxansiisan. Yaa ilmaan oromoo dubbii too dhagaa maqaa fi afaaniin harka tokko ta'e namni afaan keetii inni shanyii ta'e qoqqotteen gaafatin maali gossifeeti yoo isin wantaatan xiqqaa fi guddaani walis dhalaa dhiiran walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayu dhiirummaa teessaniin namu haa dhaga'u jedhe akkasitti gaa mirqaansinuu warrumaa islaamatii fi khaanila walii keessaa guuranii kan duraa maqaa duraa sun irraa buqqisanii uffata duraa sun irraa buqqisanii ijoolleen Somaalee warri barmoo warri namni isaanii achi keessa galu guurataniiti fura afaan oromoo jedhu guuratanii wanni uffata kitaaban isaanii godhe abboonni dhufan gaa ziyaadatti dhaqaniiti Sheekh Rashaad kitaaba afaan oromoo juusan ati guri jetti hin gumne hunoo ilmaa ijoollee irra qoode magaalaa maqdisho keessa waldaye hundinuu fura afaan irraanaa irra muranii duudamre akkasitti amma gaana dhufe ashkarana erge akkamitti kitaaba nan maqaa jijjiirisiin jirjiiruu dhabdee numaa'u facaaftee wanni keessa yoo ilaalanii fura afaan oromoo jedha kitaaban ijoolleedhaan haa ta'u ani jirjiiran jeen akka teettetti namni abbaan maxxansituu sanii adeera isaati adeera ziyaati mee gaafadhaan jeen jennaan nuti jirjiirre jancil irra cirre harree kaan jirjiirre jedhan. Kitaabichi bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaa Moqaadishootti maxxansanii Oromootni Moqaadishoo keessa jiraatan qubee kana yoo baratan kun qubee keenya jedhanii jaallachuu eegalan. Kitaabichis gara godinaalee Harargee fi Baaleetti ergamee gurguramuu itti fufe. Yeroo sana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu waraanatu ture. Kitaabni afaan oromootiin barreeffame kun maxxanfamuu kan danda'u eeyyama mootummaa Somaaliyaatiin waan ta'eef Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Ziyaad Barreen eeyyama gaafatan. Ziyaad Barrees osoo barreeffama kana hin ilaalin akkasumatti maxxansamee namoota afaan oromoo dubbachuu danda'an hunda bira haa ga'u jedhee eeyyama. Waraana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf namoota Harargee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa fudhachuudhaaf adeeman kitaabicha argu. Qola kitaabichaa irratti goota dhiiraa eeboo fi gaachana qabatee fi dubartii daarota bishingaa waliin mataa irratti keewwattee sabbataan mudhii hidhattee dhaabbattutu irra ture. Namni kitaaba kana barreesse ajjeesamuu qaba. Kitaabotni kunis gubamuu qabu jedhu. Namoonni sun haariidhaan gubatanii. Kunis Oromoonni lafarraa dhumuu qabu jennetu qubee mataa ofii baafataa kan jedhu ture. Kitaaba kana kan afaan fuula afaan oromootiin bahe hin qeebalu jedhanii abbaa ummata maal jettan ummata Somaalee sanii dhaqanii kitaaba kana nama kitaaba kana barreesse nuu ajjeesse takkaa nuu ajjeeffataa nuu kennu kitaaba kanas guudu jedhan dhufeegaa Ziyaad Barree gaafa sallola afaan kun afaan oromoo afaan ummanni bal'aan dubbatu maaliif jirjiirraa la jennaan abbaa raadiyootiin Ziyaad Barreen jirjiirii en maqaa jennaan abbaan raadiyoo maaliif jirjiirraa jedhe jennaan naafisiitu wallola ammare eega namni katabe kana jaalatee maqaa kana fura afaan oromoo jee baase warri jibbu haa jibbu yoo jibbanis yoo fedhan afaan biraa maqaa biraa haa baasu namni duraan tolche akkasitti natti ergan akkamitti maqaa kana uummanni dide akkam goonaa fura afaan oromoo namni dide akkamitti isaan maal jedheen yoo nu kitaaba kana gubin yoo nama afaan kanaan
كتابة خنا بريس من أجيسين نو أجيفك نو خنيت تكامو ورمو تدرين ولا تأفل إيه أستي شيخ رشاد جراكس أديمة أبدا يوم في مكا خنا جرجيرين هو ده مشالو لا تدين مرمتون كتابتشا غرز زياد باري أديمن نمتشا كتابة كنا بريس نو أجيسي يوكان dabarsiti nu kenni ni ajjeesna kitaaba kanas walitti qabsiisiti nuuf gubi kun ta'uu baannaan Itoophiyaa atumti deemiti loli nuti siif lollu jedhanii qubee afaan Oromoo tolchanii afaan Oromoo afaan barreeffamaa waan taasisaniif duuti itti murtaa'uudhaaf adeeme Ziyaad Barree Dr. Muhammad Rashadin waamsiseen kitaaba kee keessatti ergamtoota koo waan waraanarraa dhaabsisu itti idaateetta jedhan kitaaba kana keessa wanti badaan yookaan gadheen hin jiru wantuma raadiyoo irratti dubbatamu asirratti barreesse ergamtoota kees gaafachuu dandeessaa jedhuun Ziyaad Barrees ergamtoota isaa gaafate isaanis rakkoon kan jiru qola isaarra akka ta'e itti himan Dr. Sheikh Muhammad Rashad Oromoo nuti ajjeefne qola isaarratti footoo isaa kaa'ee jira nuti ammoo tasuma kana hin feenu jedhuun Ziyaad Barrees maqichi akka jijjiiramu taasisa kanumaan qolli isaa akka jijjiiramu ta'e qola kitaabichaa isa duraarratti walaloon daarota misingaa mataarra keewwattee mudhii siidhaa qalloo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkatti rarraafattee halaalaa silaallaan ijatoo bolboltee jedhee inni dhiiraa walaloo dubbatutu irra ture kanaan booda kitaabni qubee afaan Oromootiin Dr. Sheikh Muhammad Rashad barreessan gara Jarmanitti deemee maxxansanii kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaatti seenee uummata Oromoo bira ga'e kanin barreesse qubee haa ta'u raadiyoo maqdishoo afaan Oromootiin dubbatu haa ta'u afaan kitaaba hedduu kanin katabe haa ta'u wanni natti dhagame waanin anin herregin kan nam akkam ewa warri akkasitti ummanni Oromoodhaa bakka hunda qeebaluun akkasitti waan guddoo na dhagame Dr. Sheikh Muhammad Rashad afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuun alattis raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Muqaadishootti tamsa'u keessatti yeroo dheeraa hojjechuu isaanii seenaan ni dubbata miidiyaan afaan Oromootiin Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Muqaadishoo irraa dabarsaa turan uummata Oromootiin dhaggeeffatamummaa guddaa fudhachaa waan dhufeef Haayila Sillaaseen raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'u Harar irratti akka dhaabbatu murteesse raadiyoon Harar sababa Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulleetiin dhaabbate akka awaashin as ce'ee hin dhaga'amnes taasise qabsoon gootota Oromoo kanneen akka Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee itti fufee uummanni Oromoo har bu'aa qabsaa'ota kanneenii dhandhamachuu danda'eera gara jireenya dhuunfaa isaaniitti yoo deebinu Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee har maalirra jiru laata ummanni alatti waa barate kun ala gad baye kun ol baye animmoo duraanis afaan keenyan kanaan ummata keenya raadiyoo fi waan hundaan dubbadhaa je'eetan biyya alaatii gale asitti wallaan wannin arge ummata wannin an dalage fudhatamtee akkatti je'uun waan natti jabaadha waa hundarramsi jaba cinqamullee hukumni kunillee naana qabu qilleensan na dha'ee faalid jedhaniini tanaa jecha kanallee dhaaf hin badadu yoon har'a du'allee qalbii takkaan hin du'a du'uman eeggadha malee waan biraa kanin amma ummanni keenyalleen ummanni Oromoodhaa jechuudha silaan hin komadhu kanaa jecha ani rabbii je'eetu waan kan haqa ummata Oromooti je'eetan halkan guyyaa hanga amata 50 akkasitti dalage waan buddeena tokkichaan qabu san addaan kuteetin garii maal buddeena san maallaqa godhee waanin katabu kana naa katabe kanaafu akkuma loomin 50 nama tokkoof baada nama 50maaf garuu faaya jedhamu maanguddoo umurii isaanii guutuu mirgaa fi eenyummaa saba isaaniitiif qabsaa turan
yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu